tartiiba godha ummata keessan survive godha ummata keessan cinaa dhaabbadha ummanni Oromoon bar rabbiin osoo nama marroo dirribaa jaamu kana lafaa kaasee jaldiisaa fi bineensaan bilisoomsa jee inni gaaratti duubaate wanni Oromiyaa jaamne hin jirtu beek hayyoonni keenyaa wanni ifitti himuu qabdan arra waan waboon dhukkee irraa kaasuu fi sheeyxaantichi kun isin jalaa dubbachuu jira malee walaa daawwit ibsaati walaa mararaa guddinaati wallaahi namni haganarra isin kaa'ee isin jalaa dubbatu hin jiru waan waboon gaara jiruu fi namnichitti isin dubbisu jira isin keessa warra waboo irratti olola oofu jiru jira dhaabaa waan kana manguddoon isin biyya alaa naqattan tun warra marroo deeggaru kanarratti olola gurguddaa oofaa jirti akka waan daawwii waa harkaa qabu walaa hayyoota keenya guutu marroo tokkicha marroo ulee harkaa qabu saniif jecha namni sodaatu jira marroo jechuun ulee teessani gaachana keessani akka ija teessanitti qabdanii kan yaachuun qabdan malee isa duuba yaatanii nama lubbuu sii kennu jiru olola irratti oofuun olola irratti oofsisuun at least nama tokkoo fi lamallee taatu nama isa deeggaruu irratti akka inni olola isarratti ololan goosisuun adeeroo qaaniidha wallaahi ani jala mureetiin siima wallaahi billahi jala mureetiin siima osoo marroon gaara jiraatuu baatee nam tokko jala abiyyin dubbatu wallaahi ammaas karoora hujirra oolchuu ka'e tokko kan saballeen kabaju hayyoota kanalleen kabaju sodaa wabootii fi ummata kanaa guutuu yaa'ee waboo tanan harkaa galaa fi waan dhoo isaan oofu tan hundaa'u wanni dhoo isaan oofu jiruuf takkittii tanaaf buleessu waan qabdan jabeeffachuu beeka abiyyi bar namaa ol ta'eetii meeqan ichi taa'u waraanaan ichi taa'u jira humnaan ichi taa'u jira siyaasata markaa qabame mee siyaasatamii nama amansiisee ichi taa'ee nama zarafu jira milishaa jaarratee si zarafu jira humna tikaa jaarratee si zarafu jira makalaakiyaa jaarratee si zarafu jira okay nama humna akka isaa qabu kana cinaa dhaabbattee ilma kee kanaan narraa dhoorki namicha humnaan narra horrisu kana jechuudha moo sigale kana dura dhaabbattaa hundumaatu keessattuu gareen obbo Daawwii faan if eeggadhaa bismillaahi qaanfadhaa adeera wallahi namni Daawwii kabajee waajjira baneef illee hin jiru waan dhugaan isinii dhugumaan siif ilma kee kana ati guddiftee waboo tarakkabsiiftee jecha namni si kabajuu jira malee adeero sigale nuti isinirrallee walitti naannu ampartii piipii keessaan ture isinillee kabaarti tokko ture garuu dhuguma jirtu sitti hojjaa maaliif yoo isinilleen asii jabaattanii nulleen bakka jirru sanii kabajaa qabnaa jara san nurraa eegaa jariin nu kabajanii yoo immoo isin asii laafattan waan gartee nurraa eegaa jariin nu kabajanii jirtu mimma faarsee bulaa laala faarsee bulaa bar duraan aangorraa kuchiisanii turan gaafa jaawar calje eega jaawar dubbachuu eegali bar faarsee bulaa biroo barbaadu jiranii bar ka biyya keessaa hanqateeti ka biyya alaa galchuu jiranii bar mindeessanii faarsee bulaa maaliif jaawariin lafaa ka'ee jechuudha so saniifuu namni humna qabu oggii lafaa ka'ee diina keessatti illee hojii sii uumaa jechuudha fira biratti illee kabajaa sii uumaa jechuudha saniifuu namni hundinuu anamma walleen isin dhaammadhu laal gurbaa marroo kanaa jecha nama hunda kabajuu jiran adeemu waan humna qabdu yoo humna hin qabaanne waan ati qabdu hin jirtu nama gartee saayinsii siyaasaatiin sit dhufe saayinsii siyaasaatiin firraa kaaftaa nama kanaan sit dhufe kanumaan firraa kaaftaa adeemu abiyyi amma kan jiraachuu jiruun kanaani malee kanaani miti osoo kana taate Jawaar Mohammad Jarmaniin taa'u jechuudha dubbiin kanaa dalayti saniifuu nama kana qabu kana cinaa hiriiruun wal dhageeffachuun waliif abboomuun sigale hujii addaan qoddachuun dirqama marroofis marrooniis ati laal abbaa kanaati jaalaqi ati fildi marshaalee bireedaaqi nu hundi si jala jira si nurra humna qaba siyaasaa gadhiisii fayyootaaf baniif karaa teemaa dalagaa jiru
نم تقو سبرا قطون دندو أتي في الدي مرشالي برد دروان سيهن أما بيجي هالكني ويا بر بران مجولا خن نتيسات خاتي جن والله خناف سجودا ولا والله مالي بران مجولا خنا الكاكبا أبي is nothing so get easy سياسة get easy how جتني بيجالا دبلوماسي ديمن ولا دبلوماسي ديمن يا بيجا خيس دبلوماسي دي وري واولي تشارو بيخونا واولي تشارو خير قبيسو بيخوا قبيسو ورميان فولدرو كم تو كم تيجي ولا وجي والكيسو يسي وجي oromoo fi oromiyaan akkam fakkaatti jedhanii ka qopheessu waraana osoo hin taane hayyoota kana jechuudha. Hayyoota warra heera biyyattiin ittiin bultu qopheessu warra kanaaf karaa gadhiisii jechuudha. Hayyoota bara iskoolaarshiippii irraa kafaltee itti laffaatee hin barsiifatin rabbi seeqannee bara. Dur bara wayyaanee fi eeltiraan fa'aan ijoollee ciccimtuu mana barnootaa keessaa guuraniiti ispoonsara godhanii fi maallaqa itti baasanii biyya ala barsiifachuu turanii bar beeyta akkasii ati garuu namarraa gartee namarraa dhumtee qiranamee as ba'e kana beekamtii kennitee fi jabaadhaa jechuun sigale sirri jirtu kana osoon itti laffa'ee rabbi kanuma lafaasii kenna kana itti fayyadamuu barii jechuu gadhiisi siyaasaa sigale karaa siyaasaa baniif namni adeemee siyaasaa dalagu sigale hagartee waajanaajjan gadhiisii fi jechuudha. So gartee ati kana qabi an kanaan qaba ati kana qabi an kanaan qaba baradha akkas ijoolleen teenya ta'u Oromoo san baradha keessatti ammaasiis tabiibii keessi jirtus guyyaan kun ni dabra. Guyyaan har'aa kun ni dabra. Namni wayyaan irra humna qabaachuu ture hin jiru. Mootummaa hanga 4 kiiloo san bulchu kana dhiisi. Mootummaa biitii guutuun harkan jirre kana dhiisi wayyaanee Afrikaa bakka feetee dhayxeessa fuutu sunu numa cabxee jechuudha yaa rabbi cabiyyee. Yaa sheekotii manzaraa, yaa hayyoota biyyattii, yaa artistii biyyattii, yaa sheeka, yaa qeensi, yaa beeka, yaa wallaala warra arra gartee nama jeesu kanaa wajji dhaabbattee dhiiga ummataa dhugu jirtu. والله أدور ويانا تتجافتم الدنيا تنرت تدخاسي في ربي والبيع الدنيا تنرت ويانا تتجافتم فقو متيجي فقو متيجي بيخت شيخ تاتي في جلان باتو تتجافتم جلان كيسي تاتي في جلان باتو منقدو تاتي في جلان باتو أمتا خيتي بكا جرتوتي سغليتي أبوتي كبين نعمة abbootii qabeenyaa faarsee bulaa mindeessitee wallee kana jaamtu baasaa hanganaan isinii kennaa jettanii baay'ata baasuu jirtan abalutti isin beeyin wallee abiyyi faarsitu siidiin majarri oluu utaalu san osoo magaalarran waliin abiyyi biran geessineesin waajjira adaanichin geessineesin siidii qamarii fi yoosen gaata'uun oluu taalan kana osoon jarri magaalarran oolchina abbootiin qabeenyaa fuutanii adaanish biran geessine guyyaa akkanaa geessitanii hin beekan abiyyi biran geessine nuu goosisee bara jettan wallaa isini kofla haga inni isin tuffata osoo beeytan zimbiloonu hanga inni isin hin jiru osoo beeytan ummata keessan irratti ummata irraa duroomtan irratti ummata gartee isin dhalee gartee sadarkaa tanaan rabbi sababa isaaniitiin isin geerratti halkanii guyyaa akkatti ittantanii qaccee ol dabeeffatanii silaa akkatti hin dalaydanii jechuudha. Seenaan boruu isin gaafata. Soo saniifuu mee dhaabbadhaaf ilaala addunyaa rabbiin namaa kenna rabbiin namarraa fudhata malee abiyyi namaan kennu namarraan fudhatu. Sheekotiinis ta mujrimaa wajji dhaabbachuun haraami jetti isin namicha dhiiga namaa dhugu jiru. Kana wajji dhaabbachuu keessan kana dhaabbattanii faarsuun keessan wallahi nama birattillee rabbi birattillee gatii numa kafaltan.